oduu ammee Somaaliilaand irraa oduun nagaamaa jiru namatti hin tolu. Lammiileen Itoophiyaa kaleessaa jalqabanii poolisii biyyattiin adamsamanii hidhamaa jiru. Somaaliilaand lammiilee Itoophiyaa adamsitee hidhuun akkuma Somaaliyaa biyya ishee keessaas ari'uuf akka jirtu beeksifte. Erga Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa biyyattii wajjin taasiftee fedhii isheetiin haqxee booda lammiileen Itoophiyaa biyyattii jiraatan poolisii biyyattiin adamsamanii dararamaa jiraachuun dhagahamaa jira. Keessattuu ilmaan Oromoo Somaaliilaand jiraatan sanada imalaa hin qaban maqaa jedhuun guutummaan guutuutti biyyattiidhaa baafamaa jiru. Kun ammoo erga waliigalteen ulaa galaanaa fi beekamtiin kennuu Itoophiyaaf biyyattii gidduutti mallattaa'ee adda citeen boodadha. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa Somaaliyaa keessaas lammiileen Itoophiyaa hedduun baafamanii jiru. Maaltu ta'aa jira? Somaaliilaandis maaliif lammiilee keenyatti jijjiiramte? Duraan maaliif calliftee amma immoo tarkaanfii akkanaa fudhachuu maaliif barbaachise? Bal'ina isaa qindeeffanneerra waliin tura. Bara kana dachee Itoophiyaa irratti balaawwan uumamaa mudataa jiru. Kun ammoo jiraattota naasuutti galcheera. Keessattuu yeroo itti wal waraansaa fi qaala'insa jireenyaan uummanni biyya keenya dararamaa jirutti dheekkamsi Waaqayyoo fi balaan uumamaa maaliif baay'ate laata? Balaa kirkira lafaa barana Itoophiyaatti uumamaa jiru ilaalchisee odeeffannoon yaaddessaan haaraan baheera. Aarrii fi hurki lafa keessaa ol ba'aa voolkaanoon dho'aa jiru balaa gara biraas qabateera. Gaaziin summaan biqiltootaa fi lubbu qabeeyyii miidhuu danda'u hurka bishaan danfaa wajjin lafa keessaa ol burqaa jira. Ofii gaaziin kun maali? Qorattoonni maal jedhu? Bal'ina isaa qindeeffanneerra waliin tura. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisaaf Somaaliyaatti akka bobbaafaman biyyoonni lamaan walii galan. Ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Gurraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaatti taasisan hordofee biyyoonni lamaan ibsa waloo baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa qaama humna nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobba'ee AWSOM ta'uun akka bobbaafamu waliigaluu ibsanii jiru. Daawwannaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taasisan kun jalqaba baatii Gurraandhalaa keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed Finfinneetti walgahii geggeessan hordofeeti. Akka ibsa kanaatti mariin Moqadishootti gaggeeffame nageenya naannawaa fi barbaachisummaa nageenyaa fi tasgabbii eeguu irratti kan xiyyeeffatedhas jedhameera. Jilli Itoophiyaa maricha irratti hirmaatee hoogganaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Redwaan Hussein fi qondaaltota biroo kan hammatedha. Gama Soomaaliyaatiin ammoo hoogganaan raayyaa ittisaa Soomaaliyaa Meejar Jeneraal Odaawaa Yuusuf Raagee fi Daayirektarri Eejensii Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaa Soomaaliyaa Abdullaahi Mohammad Alii dabalatee aangaa'onni biroo argamaniiru. Waliigalteen kun kan godhamee jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti waliigaltee ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti wallabdeen uumamuu hordofeeti. Soomaaliyaan waliigaltichi birmadummaa koo sarba jechuun mormitee turte. Deebii kanaaf Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota gamtaa Afrikaa jalaa Soomaaliyaatti bobba'uu hin taatu jechuun hariiroo waraanaa Masrii waliin qabdus cimsitee turte. Kanaanis loltoonni Masrii gara Soomaaliyaatti akka bobbaafamanii fi meeshaa waraanaa garas akka ergan waliigalaniis turan. Haa ta'u malee waliigaltee Ankaaraatti haala mijeessummaa pireezidaantii Turkii Rasiib Xaayib Erdogaaniin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gidduutti mallattaa'ee hordofee muddamni biyyoota lamaan gidduu ture laaffateera. Amajjii bara 2025 keessa jilli ministeera ittisaa Itoophiyaa Aishaa Mohammediin durfamu daawwannaa hojiif Soomaaliyaatti taasiseen Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa haaraa Soomaaliyaa keessatti argaman haaraa kennameef bobbaafamu AWSOM bu'aa qabeessa taasisuuf Soomaaliyaa wajjin tumsuuf waliigaluu ibsiteetti.
Ibsi waloo biyyoonni lamaan baasan kun Itoophiyaan Soomaaliyaa waliin walitti dhufeenya qabduuf mootummaan federaalaa Soomaaliyaa bakka seensaa tokkicha ta'a jechuun waliigaluu isaanii cimsee ibseera. Irra deebiin birmadummaa Soomaaliyaa fi tokkummaa daangaa kabajuuf mirkaneesses jira. Gama biraatiin Soomaalilaand baqattoota Itoophiyaa sanada seera qabeessa hin qabne baasu jalqabde. Soomaaliyaa keessatti bulchiinsi Puuntlaand lammiilee Itoophiyaa 1,000 ol magaalota Gaaruwwee fi Bosaasoo irraa baasee Torban muraasa booda poolisiin bulchiinsa Soomaalilaand baqattoota Itoophiyaa waraqaa seera qabeessa hin qabne maqaa jedhuun ari'uuf duula jalqabees jira. Konkolaattonni poolisii kaleessa ganamaa naannoo gabaa magaalaa Hargeysaatti sakatta'uun lammiilee Itoophiyaa seeraan ala Soomaalilaand keessa jiraatan to'annoo jala oolchaa jiraachuun mul'achuun Hiiraan gabaasee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun waraqaa baqattootaa viizaa yookaan heeyyama hojii qabatanii Soomaalilaand keessa kan jiraatan ta'us waggaa waggaan kanneen lakkoofsi isaanii guddaa ta'e seeraan ala naannicha seenanii jiraachuu aangaa'onni dubbataniiru. Aangaa'onni Soomaalilaand tattaaffii baqattoota baasuu yeroo dhiyootti godhame irratti yaada ifatti hin kennine. Baqattoonni kunneen hedduun isaanii sabaan Oromoo yoo ta'an hojii galii xiqqaa argamsiisan kan akka konkolaataa miicuu irratti kan bobba'an ta'us gabaasichi eereera. Naannoo Soomaaliyaa kan taate Puuntlaand keessatti aangaa'onni yaaddoo nageenyaa kaasuun baqattoota sanada seera qabeessaa hin qabne irratti tarkaanfii fudhatan cimsuu isaanii kanaan dura gabaafameera. Aangaa'onni lammiileen biyya alaa tokko tokko garee shororkeessaa IS waliin hidhata qabu jechuudhaan ilmaan Oromoo biyyattii keessatti argaman torbanootaan dura Puuntlaand keessaa ari'uun isaanii ni yaadatama. Addis Istaandaarditu gabaase. Odeessa keenyatti aanuun naannawaa Awaash Fantaalleetti ji'a darbe keessaa gaaziin minteenii gadi lakkifamuun isaa hordofee taateen kun dho'insa volkaanoo qaqqabsiisuu akka danda'u Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara Ji'oosaayinsii kan ta'an Xeenaalam Ayyanoo akeekkachiisan. Piroofeesar Xeenaalam gaaffii dhiyeenya kanaa miidiyaa mootummaa waliin taasisaniin ji'oota lamaan darban keessaa kirkirri lafaa walduraa duubaan gammoojjii Rift Vaalii Itoophiyaa keessatti mudachaa akka ture ibsaniiru. Hariiroo taateewwan kirkira lafaa fi dho'insa volkaanoo gidduu jiru yeroo ibsanis wanti amma Awaash Fantaalleetti mul'ataa jiru sochii volkaanoo duraa wajjin wal simuu hubachiisan. Bishaan ho'aan akkaataa idileetti lafa jalaa ol ba'aa jiru kun garuu Awaash Fantaallee keessatti gaazii minteenii gadhiifamuun isaa dabalaa dhufeera jechuun ibsan. Gurraandhala 20 bara 2025 irraa eegalee gadi lakkifamni gaazii minteenii itti fufinsaan dabalaa dhufeera. Kunis sochii lafa jalaa guddaa agarsiisa jedhaniiru. Piroofeesar Xeenaalam gaazii minteenii akka gadi lakkifamu kan taasisu yeroo baay'ee wal nyaatinsa keemikaalaa orgaanikii gadi fageenyaan awwaalamee yeroo manca'ee bishaan waliin wal maku ta'us ibsaniiru. Gaaziin minteenii gaazota dho'insa volkaanoo wajjin wal qabatan keessaa tokkodha. Kunis minteeniin itti fufinsaan dabaluu isaatiin balaa sochii volkaanoo mudachuu akka danda'u kan agarsiisu yoo ta'u naannoo sanatti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadhas jedhan. Qabeenyi ji'ootermaalii Itoophiyaa qabeenya anniisaa gatii guddaa qabu ta'us Piroofeesarichi gaaziin minteenii gadi lakkifamuun yaaddessaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Minteeniin ho'aa ol ka'aaf gumaacha waan qabuuf qilleensa keessaa olaanaa ta'uun isaa naannoo san jireenya biqiltootaa fi bineensota bosonaa irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'as jedhaniiru. Kuufama gaazii naannoo sana jiru itti dhiyeenyaan hordofuun barbaachisaa ta'uu ibsuudhaan aangaa'onni sirna akeekkachiisa dursaa fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo hojiirra akka oolchan dhaamaniiru. Sochiin gaazii minteenii gara sochii volkaanootti yoo ce'e jiraattota naannoo eeguuf tarkaanfiin iddoo jijjiirraa fudhatamuu qaba jechuun Piroofeesar Xeenaalam akeekkachiisaniiru. Dhuma baatii fulbaanaa bara 2024 irraa eegalee naannoo Affaar, naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal daangessan wal duraa duubaan kirkirri lafaa guddaan mudateera. Kanneen keessaa inni humna guddaa qabu kirkirri lafaa Riikter iskeelii 6 duwwaa ta'e naannoo Oromiyaa magaalaa Mataaraatti gurraandhala 14 bara 2025 mudate. Akka gabaasa Addis Istaandaard kanaan dura baasetti akka agarsiisutti naannoo Affaar godina Gabiirasuu, Aanaa Dulaasaa fi Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa irra deddeebiin mudateen namoonni buqqa'an 55,000 ol kaampii seenuun gargaarsa namoomaa argachaa jiru jedheera.
Kanaan alaa naannoo Amaaraatti namoonni 10,000 naannoo Oromiyaatti ammoo namoonni 20,000 sababa kirkira lafaa kanaan buqqa'uun ibsamee jira. Addis Standardiitu gabaasa. Bardadi gubba ta'in argame gonfol finasana si kan gonfame macaafota cuufa mutichinni bane enjisaifu Yesus tu argame at guddada unduma bitta jaalala keeti undarum fatta at guddada unduma bitta jaalala keeti undarum fatta sila charenet igalo laftati jalala motati aretu yura bazanta sra kebar hinomo motel kolguyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኢየሱስ ኦ ገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachudani mulsu dachef zami ivajiru da kanarra izambune jijiramne si argera wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachudani mulsu dachef zami ivajiru da kanarra izambune jijiramne si argera Waka Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Moti Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Waka Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Moti Buddha, yes, all about it. Gentle Father. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.